Oromoo Minilikis, Haile Sillaasenis, Dargiinis, Wayyaaneenis, Abiyyis qawwee hiiksiseera garuu nagaa fiduu hin dandeenye. Biyya Ameerikaatii qawween suuqiidhaa gurgurama akka karameellaatti garuu lolli hin jiru. Warri Tigraay taankii hidhachaa jiru. Amaarri marfii hidhachaa jira. Sumaalee waan gochaa ture argitan dhageessan. Oromoo gajaraa irraa hiikaa jiran. Mancaa irraa hiiksisuuf seeratti baasan. Gaanfa Afrikaa kanatti nagaa fiduuf Oromoon meeshaa hanga isa ga'u hidhachuu qaba. Gajaraa miti taankii, marfii, jeetti, miisaa'eliif rookettiin hanga harka Oromoon seennetti gaafti Afrikaa dhugaa hin argattu nagaas hin argattu. Lolli ibiddi mootummaan Dr. Abiy ka Oromoo tokkoon hin deeggaramne ka weerartoota lafa Oromootiin deeggaramu weerartoonni lafa Oromoo faayinaansii ka godhan beekumsaan saappoorti ka godhan qawweedhaan saappoorti ka godhan ibiddi Oromoo irratti qabsiifame kuni gaanfa Afrikaa guba. Oromoon qofaasaan gubatu qofaan guban dhugaa keenyaaf nagaa keenya barbaanna. Yoo ibiddatu jira ta'e immoo waliin gubanna. Oromoon kana booda qofaan gubatu. Gabroonfata qawweedhaan goban. Sammuu gabroome dhukkubsataadhaan wallaanan. Warri obbolaasaa, haadhasaa, abbaasaa, hintalasaa jibbee siidaa Minilikitti hirkatee taa'u hini dhukkubsatu. Warri wallaansa sammuu kennuu beekani wallaanuu qabuu jenna nuti akka baa'otti.